Amin. Kristos tansa mutaan baabii balbaltaa darola seetaan gaazoo la'addaam salaam mezesse kone bisaa basalaam kabajamootaa fi jaallatamoota maatii waaqayyo kan jaallatanne waaqayyos hanga dhumaatti kan nu jaallatee maqaa waaqayyootiin akkam bultanii akkam turtanii akkamiin yeroo kana geessanii Amin. Waaqni abboota keenyaa waaqni keenya sabadii keenya duraa sana dhiisee akka jecha isaa dhageenyuuf akka waa'ee isaa dubbannuuf kan walitti nu qabee maqaan isaa kan eebbifamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Haati keenya qulqulleettiin Dubroon Maariyaam yeroo hundumaa'uu waa'ee cubbuu keenyaatiif Waaqayyo fuulduratti dhiifama kan nuuf kadhattu araarsituun teenya. Akka Waaqayyoon ishii kabajee fi eebbisetti ulfinnii fi galanni isheedhaaf yaa ta'u. Qulqulloota ergamoota, qulqulloota raajota, qulqulloota duuka bu'oota, qulqulloota wareegamoota akka mana kiristaanaa keenyatti aangoo qulqullummaa kan argatan akka aangoo fi kennaa isaaniitti kabajanii fi ulfinni isaaniif yaa ta'u. Egaa yeroo darbee barnoota keenyaa koorsii walitti fufinsaan dubbii qulqullootaa kan jedhu eegallee turre. Egaa yeroo darbee namoota qulqullaa'oo kan jedhan irratti dhaabne achirraa kan wajjin barannu ta'a jechuudha guyyaa irraa. Saniin dura garuu torbee irraa gaafii tokko sin gaafadheen ture. Gaafii saniif ana deebii barbaada. Egaa lakkoofsa tokko barreessaa kanan siniin jedhesi kanaafani mee daqiiqaa 5 keessatti gaaficha irra sinii deebi'a. Namni asoo lubbuudhaan jiru qulqulluu jedhamuu danda'a kan jedhudha. Mee daddafaatoo jalqaba warra irra jiraniif an kenna. Namni asoo lubbuudhaan jiru qulqulluu jedhamuu danda'a. Yoo danda'ame akkamitti? Yoo hin danda'amne immoo maaliif? Daddafa mana keessaaf jarraan. Eshi seenaan mee dubbadhu. Namni osoo lubbuudhaan jiru qulqulluu ta'uu danda'a isa jedhuuf hin danda'amu. Maaliif namni sa'aatii fi daqiiqaa keessatti wanta cubbuun raawwannaa jechuudha. Cubbuun raawwannaa hin dandeenyu hin danda'amu akka yaada kootti. Tole Waaqayyo sagalee jireenyaa si haa dhageessisu eebbifame. Namni biraa. Eshi beeza jala jirti natti fakkaate eshi. Mee warri geestirra jirtan namni biraa. Tole itti deebina gara xumuraa irratti mee haa ta'u amma kallattumaan gara barnootatti adeemnu. Egaa torbee tokkotti galata Waaqayyo. Tole barsiisaa keenya gaafii nu gaafattaniif eebbifama. Barsiisa namni biyya lafaarra jiraatee qulqulluun jedhamu erga qulqulluun jedhamu sa'aatii gara sa'aatiitti cubbuudhaan kufuu danda'ama. Hammam gadaamii keessa soo jiraatan hammam biyya lafaa gadhiisanii yoo deemanii jiraataniif dhuma isaanii hin beekamu waan ta'eef kanaafuu qulqulluun jedhamaniif erga boqatanii booda hojii isaaniitiin qabsuura isaaniitiin ilaalamee fi erga san booda qulqullummaa isaanii kennamuu danda'a malee abboonni kamiyyuu biyya lafaa irratti qulqullummaa isaanii kennamuu biyya lafaa gadhiisanii yeroo deemanii gara gadaamii gammoojjii garaagaraa keessa yeroo jiraataniyyuu hammam qulqullummaa yoo jiraataniyyuu erga isaan boqatanii ka'anii booda hojii isaaniitiin wanta isaan raawwataa turan saniin qabsoorota isaan hojjetaa turan saniin ilaalamee fi qulqullummaa kennamee fi qabsoorri isaaniif kennaa Waaqayyo isaanii kenne akkamiin akka kennameef ilaalame sana booda qulqullummaan abboota isaanii kennamuu danda'a. Bakka dogongora kootii maqaa Waaqayyooti isinirraa baradha. Tole eebbifame Waaqayyo si haa eebbisu. Booda itti deebina.
Eshi erga akkas ta'e abzaanyaan hin danda'amu jenne fakkeenyaaf amma abbaan keenya eebbifamuun qulqulluu Abune Maatiyaas jedhamu maaliif jedhaman lubbuudhaan adoo jedhanii kan jedhus sammuutti na qabaadha. Booda itti deebina gara barnoota keenyatti dabarra. Tole egaa har'a maya duree kan godhannu namoota qulqullaa'oo kan jedhudha. Egaa namoonni qulqullaa'oon kaayyoo tokkoof hojii adda addaatiif hojii adda addaa akka raawwataniif namoota Waaqayyoo waamedha. Ilaala. Namoota qulqullaa'oo kan jennu kun kaayyoo tokkoof kaayyoon isaanii tokko hojii adda addaatiif hojii adda addaa gaafa jennu hojii hafuuraa jechuudha. Tajaajila hafuuraatiif akka raawwataniif namoota Waaqayyoo waamedha jechuudha. Namoonni kun jechuudha. Namoota qulqullaa'oo kan jennuun kun jechuudha. Egaa namoonni kunniin waamamuu qofa osoo hin taane warra waamaman keessas immoo warra maal ta'anii warra filataman hojii gaariidhaaf isaan waamaman keessaa maal ta'anii warra filatamanidha jechuudha. Maaliif hojii gaariidhaaf warra filatamanidha jechuudha. Warra gahumsa qaban warra gahanidha jechuudha. Namoonni kunniin jechuudha. Kanaaf Gooftaan gaafa dubbatu Wangeela Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 14 irratti namoonni waamaman baay'eedha kan filataman garuu muraasadha nun jedha. Dhuguma namoonni waamaman baay'eedha kan filataman garuu muraasa. Isa kana akka fakkeenyaatti gaafa kaafne Gooftaan Yesuus Kiristoos fooniin biyya lafaa kanarra gaafa deddeebi'aa turetti namoonni baay'een isa duukaa bu'aa turan jechuudha. Namoonni baay'een isa duukaa bu'aa turanii seenaan akka nun jedhutti gabaa 5 ol kan ta'u isa duukaa bu'aa ture jechuudha. Wantoota garagaraa isarraa barachuudhaaf wantoota garagaraa isa laaluudhaaf kallattii garagaraati namoonni baay'een isa duukaa bu'aa ture jechuudha. Namoota baay'ee san keessaa garuu maatii 120 duwwaadha kan inni argate jechuudha gabaa 5 keessaa. Isaan keessaa iyyuu baay'ee kan jaboo ta'an iddoo inni bulee bulaa iddoo inni oolaa kan wajjin turanuu duukaa bu'oota 12 jechuudha. Ilaala namoonni kun kaayyoo tokkoo fi kan isaan waamamanii hojii garagaraa hojii hafuuraatiif hojjechuudhaaf namoonni kun immoo waamamuun isaanii baay'eedha. Kan waamaman san keessaa immoo muraasa akka ta'anidha jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon Gooftaan bifa ilma isaa akka qabaataniif mirkaneesseef eenyu warroota filataman kanaaf jechuudha. Ergaa Phaawulos gara warra Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 30 irratti jechuudha. Haaluma kanaan hojii isaanii irratti hundaa'uudhaan namoota qulqulloota jedhamaniit waamamu jechuudha. Namoonni kun jechuudha. Hojii isaaniitti irratti hundaa'uudhaan erga waamamaniin booda immoo hin filataman jechuudha. Hin filatamanii erga filatamaniin booda ammas immoo hojii isaaniitti irratti hundaa'uudhaan namoota qulqulloota jedhaman jechuudha. Raajota qulqulloota kan maal qulqulloota raajota qulqulloota kennaa waan gaarii isaan kunniin waan gara fuulduraatti raawwatamu yookaan waan hojjetamu beekuudhaan kennaa Waaqayyoon isaanii kenneen hafuura qulqulluudhaan dursamanii hafuurri qulqulluun isaan qajeelchee waan fuulduratti raawwatamu shakkii tokko malee ilaala. Waan gara hafuutitti raawwatamu akkasumas immoo waan yeroo sanitti raawwatamus shakkii tokko malee namoota dubbatanidha jechuudha. Eenyuun raajonni qulqulloonni kun jechuudha. Eenyudhaan hafuura qulqulluudhaan durfamaniiti jechuudha. Ofii isaaniitti irraa kaasanii waan dubbatanii miti jechuudha. Kan isaan dursu kan isaan hoogganu hafuura qulqulluudha jechuudha. Hafuura qulqulluudhaan dursamaniiti jechuudha kan isaan dubbatan jechuudha. Kennaa kana immoo akka isaan beekaniif Waaqayyootu isaanii kenne jechuudha. Kanaafuu hafuura qulqulluudhaan dursamanii waan gara fuulduraa fi waan yeroo sanitti ta'u shakkii tokko malee ni dubbatu jechuudha. Shakkii tokko malee namoota qulqulloota yookaan immoo raajota qulqulloota dubbachaa turanidha jechuudha. Kitaaba qulqulluu keessatti namoonni kunniinis immoo namoonnis kan ragaa bahaniif jechuudha. Raajiin isaan dubbatan akka raawwatamu raajiin isaan dubbatanis immoo akka xumura argatu namoonnis immoo warroota ragaa baheef jechuudha. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 9 lakkoofsa 6 ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Namoonni akkatti ragaa bahaniif raajotaaf jechuudha. Akkasumas immoo raajicha Mikiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 8, raajicha Ermiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 4 hanga 10 lammaffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 21 irratti egaa isaan kunniin
gongumayyuu fedha namaatiin kan raawwatanii miti jechuudha raajonni kun jechuudha. Yookaan immoo ofii isaaniitirraa kaasanii kan dubbatanii miti, yookaan immoo namni itti kennee akkasitti dubbadhu kan jedhuuni miti jechuudha. Kan isaan hoogganu hafuura qulqulluudhaan dursamanii warroota dubbatanidha jechuudha, raajota qulqulloota warri jennuun kun jechuudha. Kanaaf maqaan isaaniitiinis waan gaarii raawwachuun, namoota maqaa isaaniitiinis immoo rakkattoota gargaaruun Waaqayyo biraatii gatii guddaa namaaf kennisiisa jechuudha. Eenyudhaan? Maqaa raajota kanaaf jechuudha. Maqaa raajota kanaatiin. Kanaaf abbaan keenya qulqullichi Maatiyos, wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 41 irratti maal jedha? Namni rakkataa tokko, kan dheebote tokko yookaan immoo kan beela'e tokko maqaa raaja saniitiin namni bishaan qabbanaa kenne namni nama sana eebuu baase gatii raajicha sanaa hin argataa nuun jedha jechuudha. Kanaaf Waaqayyo biraa gatii guddaadha kan inni argamu jechuudha. Maqaa raaja sanaatiin namoota rakkatan gaafa gargaarre jechuudha. Kan beela'an gaafa nyaachisne, kan dheebotan gaafa dheebuu baafne, kan daaran gaafa daara baafne jechuudha. Isa kana kaa bu'uura godhachuudhaan manni kiristaanaa keenya nu barsiifti. Nutis immoo ijoolleen ishee maaliin goona waan kana hin taasisna yookaan immoo irraa wanna jechuudha. Inni biraa namoota qulqulloota kan jedhaman duuka bu'oota qulqulloota jechuudha. Duuka bu'oota qulqulloota. Duuka bu'oonni qulqulloonni eenyu kan jedhuudhaaf egaa duuka bu'oota 12 hojii duuka bu'oota boqonnaa 1 lakkoofsa 13 irratti maqaa isaanii guutuu isaanii hin arganna jechuudha. Egaa duuka bu'oonni kaa jecha raajonni dubbatan bara isaaniitti kan raawwatame yookaan immoo kan xumura argateedha jechuudha. Bara duuka bu'oota kanaatitti jechuudha. Bara isaaniitti bara isaanii keessatti wanti raajonni dubbatan suni kan itti raawwatame ta'uusaa addunyaan akkasumas addunyaa akka barsiisaniif namoota gooftaan keenya isaan waamedha yookaan immoo isaan filateedha jechuudha. Eenyuun? Duuka bu'oonni jechuudha. Maal akka barsiisaniif? Addunyaa akka barsiisaniif namoota eenyuun filate? Gooftaan filateedha jechuudha. Gooftaan Yesus Kiristoos namoota filateedha jechuudha. Kanuma ibsuudhaaf taayitaa icciitii Waaqayyoo beekuus siniif kennameera jechuudhaan gooftaan keenya Yesus Kiristoosis dubbateefii jira jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 10 irratti jechuudha. Taayitaa icciitii beeku. Egaa raajonni bara isaanii keessatti wantoota baay'ee dubbatanii jiran jechuudha. Wantoota baay'ee dubbatanii jiran akka fakkeenyaatti egaa raajicha Isaayyaas fudhachuu dandeenya jechuudha. Raajicha Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 4 irratti dubri dubrummaadhaan akka isheen deessu bara isaanii keessatti dubbatanii turanii garuu keessatti dubbatan dhalates ijaan kan argan bara duuka bu'ootaa kana keessadha jechuudha. Gooftaan kan mul'ate kan isaan argan jechuudha. Kanaafuu raajonni bara isaanii keessa waan baay'ee kan isaan dubbatan bara duuka bu'oota keessaa raawwatameet kan mul'atedha jechuudha. Kan mul'atedha jechuudha bara raajotaa keessatti jechuudha. Kanaafuu duuka bu'oonni kun addunyaa ishee hallichaa kana kan isaan mi'eessanidha jechuudha. Kallattii hundaan ergamanii ta'e jechuudha. Gaa tajaajilaaf warroota waamamanidha. Waaqayyoon warroota filatamanidha. Waaqayyoon isaanis kan filate gara addunyaa daangadhaa hanga addunyaatitti wangeela akka barsiisaniif warroota filatamanidha jechuudha. Isaanis asoo gara tajaajilaatitti hin bahin miila gooftaa jala taa'uudhaan, iddoo inni bule buluudhaan, iddoo inni oole ooluudhaan isarraa afaan isaarraa baratanii booda immoo erga baratanii isaanis akka barsiisaniif ergama fudhatanii gara addunyaatitti faffaca'aniiti addunyaa kana wangeelaan mi'eessanii jiran jechuudha. Yookaan immoo barsiisanii jiran jechuudha. Egaa aangoon isaaniif kennameera jechuudha. Dhukkubsattoota akka fayyisaniif taayitaan yookaan aangoon isaaniif kennameera jechuudha. Aangoon isaaniif kennameera jechuudha. Eenyudhaaf? Duuka bu'oota qulqullaa'oota kanaaf jechuudha. Aangoon isaaniif kennameera. Akkasumas immoo furtuun mootummaa Waaqayyootis isaaniif kennameera jechuudha. Karaa abbaa keenya qulqullicha Phexrosin jechuudha. Hangafa duuka bu'ootaa kan jedhame. Kan ta'e kallattii saniin Waaqayyoon furtuu mootummaa Waaqayyoo isaaniif kenneera. Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 19 akkasumas wangeela Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 18 wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 23 irratti
akkuma kana ka wangeela Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 15 irratti Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 15 irratti jechuudha. Egaa kennaan isaaniif kenname kan nutti ibsuudha jechuudha. Caqasni kitaaba qulqulluu. Ifama egaa inni bira qulqulloota toloota kan jedhamanidha jechuudha. Qulqulloota toloota. Egaa qulqulloonni toloonni mi'aa fi badhaadhina addunyaa kana irraa gargar bahuudhaan mana ni ijaarradha, sanyiin facaafadha osoo hin jenne umrii isaanii guutuu ilaala. Mana ni ijaarradha osoo hin jenne sanyiin facaafadha osoo hin jenne umrii isaanii guutuu fedha foonii isaanii fedha lubbuutiin bituudhaaf yookaan bitanii yookaan abboomanii soomaaf sagadaan warra jiraatanidha jechuudha. Isaan kunniin jechuudha. Egaa qulqulloota toloota kan jennuun kun jechuudha. Umrii isaanii guutuu Waaqayyoof bitamanii Waaqayyoof abboomamanii fedhii foonii isaanii fedha lubbuu isaaniitiif bitanii addunyaa kanaaf abboomamin addunyaa kanaaf osoo hin bitan warroota jiraachaa turanidha jechuudha. Isaan kun jechuudha. Ergaa Phaawulos gara warra Ibrootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 37 hanga 38 tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 7 ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Inni biraa wareegamoota qulqulloota kan jedhamanidha jechuudha. Wareegamoota qulqulloota wareegamoota namoonni jedhaman ka Waaqayyo ganaati Waaqa tolfamuudhaaf sagadaa gaafa jedhaniin isaanis Waaqa keenya hin gannu Waaqayyo tolfamaadhaafis immoo hin sagannu jedhanii sodaa tokko malee ilaala. Sodaa tokko malee mootota ormoota fuulduratti warra Waaqayyoodhaaf dhugaa bahanii yookaan immoo ragaa bahanii warra wareegamanidha jechuudha. Qulqulloota wareegamoota warri jennuun kun jechuudha. Asoon sodaatin mootiin biyya lafaan ajjeesa nafannisa asoo na hidha asoon jedhin sodaa tokko malee Waaqa harkee kanaaf hin sagannu isaaf hin jilbiiffannu nutu Waaqa nu uume qabna isaaf bitamna jedhanii afaan guutuu warra dubbatanidha jechuudha. Wareegamoota qulqulloota warri jennuun kun jechuudha. Isaanis bara isaanii keessa mootota ormootaa fuuldura dhaabbatanii ragaa bahanii wareegamummaadhaan darbanii jiran jechuudha. Akka fakkeenyaatti ilaaluu hin dandeenye abbaa keenya wareegamaa qulqulluu Giyoorgis fa'a akkasumas qulqulleetti Aarsemaa fa'a qulqulloota baay'ee kaasuun hin danda'ama jechuudha. Isaan kun egaa Waaqa harkeedhaaf akka isaan bulan yookaan akka isaan bitaman mootonni midhaa garaagaraa gaafa isaan irraa geessisan dhugaa Waaqa ta'uu Kiristoos dhugaa bahanii warra wareegamanidha jechuudha. Isaan kun warra wareegamanidha. Ergaa Phaawulos gara warra Ibrootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 35 akkasumas immoo lammaffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 23 hanga 28 akkasumas ergaa Phaawulos gara warra Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 35 hanga 36 egaa abbaan keenya qulqullichi Phaawulos gaafa dubbatu ergaa isaa gara warra Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 5 hanga 36 irratti Kiristoosin kan gargar nu baasu eenyudha? Beelamoo, dheebuudhamoo, daaruudhamoo jechuudhaan abbaan keenya qulqullichi Phaawulos dubbata jechuudha. Kanaafuu isaan kunniin bara jireenya isaanii keessatti sodaa tokko malee Waaqayyoodhaaf abboomamanii Waaqayyoodhaaf bitamanii dhugaa Waaqayyoo warroota amannee fi mootota amanne fuulduratti warroota ragaa bahanidha jechuudha. Eenyuun? Wareegamtoonni qulqulloonni isaan jennuun kun jechuudha. Laphee guutuudhaan jechuudha. Shakkii tokko malee warra dhugaa bahanidha jechuudha. Inni biraa abboota qulqulloota. Abboota qulqulloota. Abboonni kun egaa seerri barreeffamee fi
barsiisonni ergamanii fi osoo hin taane seera lapheetiin amanuudhaan haala uumamaa qalbeeffatanii ajaja yookaan jecha Waaqayyoo irratti hundaa'uudhaan kan isaan jiraachaa turanidha jechuudha. Eenyuun abbootiin qulqulloota kan jennuun kun jechuudha. Barsiisonni osoo isaaniif hin ergamin akkasumas immoo barreeffamni osoo isaanii hin barreeffamin osoo hin jiraatin uumama irratti hundaa'uudhaan Waaqayyoo warroota galateeffachaa turanii Waaqayyoof warroota amanamaa turanidha jechuudha. Isaan kunniin kan akka abbaa keenya Nuhi akkasumas immoo Abrahaam fa'aa fudhachuu hin dandeenya jechuudha. Akkasumas abboonni birootis jiru jechuudha. Egaa abboota abbaa keenya raajicha Muuseedhaan dura abboota turanidha jechuudha. Abboonni kun raajota Muuseedhaan dura abboota turanidha. Kitaaba Kofaalee boqonnaa 10 lakkoofsa 42 hanga 44 akkasumas immoo ammas kitaaba Kofaalee boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti egaa abboonni kun eenyu akka ta'e ragaan kitaaba kanarraa argachuu hin dandeenya jechuudha. Inni biraa mootota qulqulloota kan jennudha. Mootota qulqulloota. Mootonni qulqulloonni kun akka mootota ormootaa fi amantaa hin qabneetti ilaala. Mootonni qulqulloonni kunniin akka mootota ormootaa fi akka namoota amantaa yookaan immoo mootota amantaa hin qabneetti osoo hin taane akka abboota amantaa qabanidha jechuudha. Isaan kun abboota amantaa qabanidha. Akkasumas taayitaa fi baay'ina loltoota isaaniitiin boonuun osoo hin taane amantii fi qajeelummaadhaan cimanii ayyama Waaqayyootiin haqa qabeessummaa mootota biyya bulchaa turanidha jechuudha. Mootonni kun jechuudha. Mootota qulqullaa'oo warri jennuun kun akka warroota amantaa hin qabne saniititti akka ormoota saniititti adoo hin taane akkasumas immoo humna loltoota isaaniitiin osoo hin boonin akka amantaa fi qajeelummaatti cimanii akka fedhaaf ayyama Waaqayyootitti haqa qabeessummaadhaan warroota yookaan immoo mootota biyya bulchaa turanidha jechuudha. Mootota biyya bulchaa turanidha. Isaan kana baay'ee isaanii kaasuu dandeenya. Abbaa keenya qulqullicha Daawit akkasumas qulqullicha Salamoon barbaachisaa yoo ta'e immoo akka biyya keenyattis immoo kan akka mootii Kaaleb, Abrahaa fi Asbahaa akkasumas Laallibalaa isaan kanneen fudhachuu hin dandeenya jechuudha. Keessattuu mootota biyya keenya Itoophiyaa bulchaa turanidha jechuudha. Mootiin Abrahaa fi Asbahaa Laallibalaan fa'a jechuudha. Warroonni biraatis jiru. Isaan kunniin abboota amantii isaaniitis eegsisanii qajeelummaadhaan namoota osoo hin miidhin akka fedhaaf ayyama Waaqayyootitti warroota qajeelummaadhaan biyya hoogganaa fi bulchaa turanidha jechuudha. Kanaafuu isaan kanaan mootota qulqulloota jennaan jechuudha. Mootota qulqulloota jennaan. Inni biraa hayyoota qulqulloota. Hayyoota qulqulloota. Hayyoonni qulqulloonni kun kitaabni qulqulluun kitaaba qulqulluu akka fedha Waaqayyootitti hiikuu fi barsiisuudhaan amantoota cimsanii eegaa kan turanidha jechuudha. Isaan kun jechuudha. Kitaaba qulqulluu akka fedha Waaqayyootti maal godhanii hin hiikan jechuudha. Akkasumas immoo ni barsiisanii akkasumas amantoota cimsanii maal godhu eeganii akkasumas immoo eegsisaa kan turanidha jechuudha. Abboonni kun jechuudha. Hayyoota kan jennuun kun isaan fakkeenyaaf kan akka qulqulluu Atnaatiyoos, kan akka abbaa keenya qulqulluu Yohaannis Afaan Warqii, kan akka abbaa keenya qulqulluu Qeerliyoosii fi isaan kana fakkaatan jechuudha. Egaa abboonni kunniin kitaaba qulqulluu fedha Waaqaatiin hiikuun akkasumas barsiisuun amantoota barsiisuun akkasumas amantii isaanii eeganii eegsisuu warroota turanidha jechuudha. Abboonni hayyoonni kunniin jechuudha. Akkasumas kana duwwaa doon taane amantiin dhugaan kun akka hin banne cimtee akka turtu akka eeggamtus gahee guddaa abboota bahanidha jechuudha. Hayyoota qulqulloota kan jennuun kun jechuudha. Abboonni kun. Inni biraa Phaaphaasota qulqulloota.
Paappaasota qulqullootaa. Egaa abboonni kunniin mana Waaqayyoo dhiiga isaatiin bite eeguudhaaf akkasumas immoo uumaa Waaqayyoo fi ofii isaanii yeeyyota irraa akka of eeganiif hafuura qulqulluudhaan paappaasota taasisee isin muudee jira jechuudhaan Waaqayyoon kan dubbate isa kana bu'uura godhachuudhaan kan jiraachaa turanidha jechuudha. Hojii duukaa bootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 28 irratti hanga 31 jechuudha. Abboonni kunnis amantii isaaniitiin jabaatanii akkasumas immoo isaanis amantoota barsiisaa eegsisaa warroota turanidha jechuudha. Paappaasota qulqulloota kan jennuun kun bara jireenya isaanii keessatti abboota waan gaarii raawwachaa turanidha jechuudha. Kanaafuu paappaasota qulqulloota jedhamaniit ni waamamu jechuudha. Inni biraa monokosoota qulqulloota. Monokosoota qulqulloota. Egaa kitaabni qulqulluun kan hin fuune, kan hin heerumne, akkamitti akka gooftaa isaa gammachiisu beekamaadha. Akkasumas immoo kan heerumte yookaan immoo kan fuudhe akkamitti abbaa manaasaa akka gammachiistu kitaaba qulqulluu keessatti ergaa qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara warra Qorontos jalqabaa boqonnaa 7 lakkoofsa 32 hanga 34tti kaa'ee jira jechuudha. Namoonni kunniin monokosoota qulqulloota kan jennuun kun jireenya addunyaa kanaa tuffatanii jireenya addunyaa kanaa dhiisanii Waaqayyoodhaaf adda bahanii asoon fuudhin asoon heerumin warroota jiraachaa turanidha jechuudha. Monokosoota qulqulloota kan jennuun kun fedhii foonii isaanii fedha lubbuudhaan bituudhaaf warroota jiraachaa turanidha bara jireenya isaanii keessatti jechuudha. Isuma kana bu'uura godhachuudhaan abboonni keenya har'as qulqullummaadhaan gara iddoo qulqulleetti gara gadaameetti galuudhaan akka abboota keenya isaan darbanii akka abboota keenya isaan turaniititti abboota jiraatanidha jechuudha. Egaa isaan kunniin kan akka raajicha Eliyaas fa'aa, Yohaannis Cuuphaa fa'aa dubrummaadhaan qulqullummaadhaan warroota jiraachaa turanidha jechuudha. Fedha foonii isaanii raawwachuu dhiisuudhaan lafa kana irratti akka ergamootaatti warroota jiraatanidha jechuudha. Ilaalla lafa kana irratti akka ergamootaatti fedha fooniitirraa bilisa bahanii fedha fooniitirraa fagaatanii jechuudha. Akka ergamootaatti warroota jiraachaa turanidha jechuudha. Inni biraa ergamoota qulqulloota jechuudha. Ergamoota qulqulloota ergamoonni boqonnaan isaanii hojii isaaniitti yeroo hundumaa'u galata Waaqayyoof dhiyeessuudhaan yeroo akkasumas galata Waaqayyoodhaaf dhiyeessuudhaaf yeroo hundumaa asoo gargar yookaan adda hin citin isaan maal godhu Waaqayyoodhaaf galata dhiyeessu jechuudha. Asoo addaan hin kutin boqonnaan isaanii hojii isaaniitti waan ta'eedhaaf boqonnaa asoo hin qabaatin yeroo hundumaa Waaqayyo qulqulluu jedhanii warra Waaqayyoof galata dhiyeessanidha jechuudha. Akkasumas ergamoonni kunniin hin dulloomanii hin du'anii akkasumas hin dadhaban jechuudha. Amalummaa isaaniitiin dadhabbiin isaan bira hin jiru yookaan hin qaban jechuudha. Akkasumas ergamoonni kun kadhannaa namootaa gara Waaqayyootitti kan isaan dhiyeessanidha. Isa Waaqayyo immoo gara namaatitti kan fidanidha jechuudha. Hiikkaan maqaan isaanii ergamaa jechuun kan Waaqayyoo gara namaatitti kan namaa immoo gara Waaqayyootitti kan isaan dhiyeessanidha jechuudha. Yeroo hundumaa kadhannaa namootaa gara Waaqayyootitti akka dhiyeessan abbaan keenya qulqullichi Daani'el raajicha Daani'el boqonnaa 9 lakkoofsa 22 irratti dubbisuu hin dandeenya. Hojii duukaa bootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 4 laaluun ni danda'ama jechuudha. Inni biraa bakkeewwan qulqulloota iddoon yookaan laftis qulqulluu kan taate jirti jechuudha. Bakkeewwan qulqullaa'oo kan jedhamanii waamaman jiru jechuudha. Egaa Waaqayyoon faaruudhaan sirna qulqulleessaatiin yeedaloo galataatiin bakki itti gaggeeffamu bakkeewwan qulqullaa'oo jedhamuun ni waamama jechuudha yookaan immoo ni beekama. Kanaafuu Waaqayyoon raajicha Museedhaan gaafa itti dubbatu abbaa keenya raajicha Museetti bakka ati dhaabbatte qulqulluudhaati
miila kee irraa kophee kee baafadhu ittiin jedhe jechuudha. Seera bahuu boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irratti jechuudha. Kitaaba Iyyaasuu boqonnaa 5 lakkoofsa 13 hanga 15 irrattis ni arganna jechuudha. Egaa iddoonis qulqullaa'oo jedhamee ni waamama jechuudha. Sababni bakkeewwan kun qulqullaa'oo jedhamanii waamamaniifoo maalidha jennee gaafa laalle tokkoffaa irratti bakka Waaqayyoon itti galateeffatamuu fi kadhannaan itti godhamudha jechuudha. Iddoo qulqullaa'oo jedhamee kan waamamu kun bakka Waaqayyoon itti galateeffatamuu fi kadhannaan itti gaggeeffamudha jechuudha. Kanaaf abbaan keenya qulqullichi Maatewos gaafa dubbatu wangeela Maatewos boqonnaa akka nu barreessetti gooftaan yeroo dubbatu wangeela Maatewos boqonnaa 21 lakkoofsa 13 irratti manni koo mana kadhannaati jedhamee ni waamama, isin garuu mana daldalaa gootanii jirtanii jedhee kan dubbates kanaafidha jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos manni isaa mana kadhannaa jedhamee ni waamama jechuudha. Lammaffaa irratti maqaa isaa bara baraaf iddoo sana akka jiraatuuf bakka Waaqayyoo filateedha jechuudha. Maqaan eenyu? Maqaan Waaqayyo hanga yoomitti bara baraaf iddoo sana iddoo qulqulleetti jedhame sana akka jiraatuuf jechuudha. Isa kana gaafa laalle lammaffaa seenaa baraa boqonnaa 7 lakkoofsa 16 irratti ani mana qulqullummaa koo mana qulqullummaa kana fo'adheen adda baafadheen jira. Ulfinni maqaa koos bara baraan achitti ni jiraatti. Ija koos isa irraa hin buqqifadhu. Gurri koos yeroo hundumaa garasitti jira jechuudhaan kitaaba qulqulluu keessatti ragaa taa'ee yeroo dhugumaa Waaqayyoon mana isaa yeroo hundumaa iji isaas garasii gurri isaatis gara mana qulqullummaa isaatitti jechuudha. Kanaafuu bara baraan iddoo kana maal ta'een jira filadheen jira jedhee kitaaba qulqulluu irratti dubbata jechuudha. Akkasumas bakka qulqullummaa maaliif jedhame gaafa jenne bakka Waaqayyoon gatii waamicha isaanii yookaan firii dadhabbii hojii hafuuraa itti namaaf kennuudha. Iddoon qulqulluun jechuudha. Bakka Waaqayyoon gatii waamicha isaa yookaan firii dadhabbii hojii hafuuraa itti namootaaf kennuudha jechuudha. Fiilippiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 14 laaluu hin dandeenya jechuudha. Namoonni qulqulluu ta'anii ta'u Waaqayyoon filatamanii sila akkuma kanaan dura laalaa turre mana isaaniitti jechuudha. Yaadannoon isaanii kan taasifamuuf jechuudha. Maqaa isaaniitiin manni qulqullummaa ni ijaarama. Maqaa isaaniitiin wantoonni garaagaraa hin raawwatama. Inni kun immoo kan itti taasifamu iddoo isaaniitti jechuudha. Mana qulqullummaa yookaan iddoo qulqulleetti jedhamtee waamamte iddoo qulqulleetti jedhamte kan waamamte immoo mana qulqullummaati jechuudha. Inni biraa iddoon suni maaliif qulqulleetti jedhamtee waamamte gaafa jenne bakka namoonni Waaqayyo isaan waame yoo gad of qabanii kadhatan fuula Waaqayyoo yoo fedhan akkasumas ammeenya irraa yoo deebi'an kadhannaan isaanii fuuldura Waaqayyoo dhiyaatu sababa isaaniitiin ijjii fi yaanni laphee Waaqayyoo bara baraaf achi jiraatuuf jechuudha. Yaanni laphee Waaqayyoo bara baraaf achi waan jiraatuuf jechuudha. Lammaffaa seenaa baraa boqonnaa 4 lakkoofsa 18 hanga 42 ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Egaa mana kana akkuma sila caqasa duratti dubbisne seenaa baraa boqonnaa lammaffaa seenaa baraa boqonnaa 7 lakkoofsa 16 irratti akkuma laalle sana jechuudhaan mana qulqullummaa kana fo'adheen jira yookaan adda baafadheen jira akkuma jedhe sana namni qulqullummaadhaan waan barbaadu waan Waaqayyoon isaa hayyamu kadhachuudhaaf yookaan immoo iddoo sanitti gaafa kadhate gatii isaa yookaan kadhannaa isaa kan irraa argatudha jechuudha. Shanaffaarraa fi inni xumuraamu maaliif iddoo suni qulqulluu jedhame gaafa jenne taabonni Waaqayyoo bakka itti argamudha jechuudha. Taabonni Waaqayyoo bakka itti argamu waan ta'eedhaaf kabaja addaa qaba jechuudha iddoon sun. Manni qulqullummaa sun kabaja addaa qaba jechuudha. Lammaffaa seenaa baraa boqonnaa 8 lakkoofsa 11 laaluun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf lammaffaa seenaa baraa boqonnaa 8 lakkoofsa 11 irratti iddoon taabonni Waaqayyoo jiru qulqulluudha jedhameet barreeffameera jechuudha. Inni biraa qulqulluu jedhamee kan waamamu kitaabolee qulqulluudha. Qulqulluu jedhamee kan waamamu kitaabolee qulqulluudha. Kitaaboleen qulqulluun kun
kitaabolee qulqulluu kan jedhaman kitaabolee kakuu duraatii fi kakuu haarawaa akkasumas kitaabolee monokosootaa akkasumas kitaabolee hayyootaa mana kiristaanaa keessatti kitaaboleen dhalootaa fa'a kitaabolee qulqulluu jedhamaniitoo ni waamamu jechuudha. Isaan kunniin kitaaboleen kakuu duraa 46 akkasumas immoo kakuun haarawaas immoo 35 akka ta'e walumaa galatti immoo kitaabolee 81 akka ta'e samaana aanda haaduu isa jennu sana jechuudha. Egaa kitaabni kun baay'inni isaa 81 akka ta'e haqa moototaa keewwata lammaffaa irratti taa'ee jira jechuudha. Haqa moototaa keewwata 2 irratti taa'ee jira. Kitaabni kakuu dura 46 akka ta'e akkasumas kakuu haarawaa immoo 35 akka ta'e jechuudha. Egaa gaafa kana jennu tarii qo'annaa kitaaba qulqulluu warri baratan beektu warri hin baranne akka giraasin hin jenne kanaafuu baay'inatu akkasii malee kitaabichi tokkodha jechuudha. Kitaabichi tokkodha jechuudha. Egaa kitaaboleen qulqulluun kun barreeffaman ajaja hafuura qulqulluutiin malee fedha namootaatiin kan barreeffamanii miti jechuudha. Kitaaboleen qulqullaa'oon kun ajaja hafuura qulqulluutiin fedha waaqayyootiin kan barreeffaman malee akka namoonni yaadaan yookaan immoo fedha namootaatiin kan barreeffame miti jechuudha. Kitaabni qulqulluun jechuudha fedha namootaatiin kan barreeffame miti fedha waaqayyootiin malee. Kanaaf abbaan keenya qulqullichi Phaawulos kitaaboleen hafuura qulqulluudhaan barreeffaman hundumtuu barnootaaf, abboomiidhaaf, yaada namaa sirreessuuf, qulqullummaadhaaf, gorsaaf namootaaf ni ta'a jechuudhaan lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 3:15-17 akkasumas immoo abbaan keenya qulqullichi Phexros ergaa isaa isa lammaffaa boqonnaa 1:21 irratti immoo teechisee jira jechuudha. Inni biraa fakkiiwwan qulqullaa'oodha. Fakkiiwwan qulqullaa'oo mana kiristaanaa keenya keessatti fakkiiwwan waaqayyoo kan giiftii keenya kan ergamootaa fi kan namoota qulqulluu hedduutu jira jechuudha. Eessatti mana kiristaanaa keenya keessatti fakkiiwwan kun qulqulluu kan isaan taasise ulaagaalee armaan gadii qaba jechuudha. Egaa ulaagaalee mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Fakkiiwwan kun qulqulluu kan isaan jechisiisu yookaan ulaagaalee qaba jechuudha. Tokkoffaa irratti fakkiin qulqullootaa qulqulluu kan isaan taasise fakkiiwwan fedhaa fi jireenya foonii mul'isan irraa gonkumaayyuu adda jechuudha. Ilaalaa. Fakkiiwwan fedha jireenya foonii mul'isurraa gonkumaayyuu adda jechuudha fakkiiwwan qulqullaa'oon jechuudha. Akkasumas qulqullummaa qulqullootaa fakkichaan qulqulluu waan ta'eef jechuudha. Qulqullummaan qulqullootaa fakkichaan qulqulluu waan ta'eedhaaf fakkii qulqullootaa jenna jechuudha. Akkasumas fakkiiwwan kunniin hojii ajaa'ibaa argisiisuu irraa kan ka'e qulqulluu jedhamanii jiran jechuudha. Fakkiiwwan qulqullaa'oon kun hojii ajaa'ibaa argisiisuudhaan irraan kan ka'e fakkii qulqullootaa isaan jechisiise yookaan isaan taasise jechuudha. Egaa ulaagaalee kanaan jechuudha fakkii qulqullaa'oo kan isaan jechisiise jechuudha. Inni biraa fakkiiwwan qulqullaa'oo kakuu duraa keessatti jiru kan jedhu itti deebina har'aa fi nu gaha yeroo itti aanu fakkiiwwan qulqullaa'oo kakuu duraa keessatti kan jedhu irraa kan wal wajjin barannu ta'a. Egaa gidduu keenyatti argame kan nu barsiise kan nu gorse waaqni abboota keenya waaqni keenya maqaan isaa kan eebbifamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Nus immoo isa baranneen isa dhageenyeen firii 30 60 dhibba buufnee gaabbii gallee dhiigaa foonsaa fudhannee har'aa faarfattoota maqaasaa
boruuf immoo dhaaltota mootummaa isaa akka ta'an Waaqayyo fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Kan nu barsiise kan nu gorse Waaqni abboota keenya Waaqni keenya maqaan isaa kan eebbifame kan ulfaate nuuf haa ta'u. Gaafiin duratti gaafadhe yookaan torbee irraa kan gaafan gara deebititti gaafa deebinu. Egaa namni tokko addunyaa kanarraa osoo jiraatu qulqulluun tokko qulqulluu jedhamee moggaafamuu hin danda'aayi. Kan jedhu yoo danda'ame maaliif yoo hin danda'amne immoo maaliif kan jedhu wal gaafannee turre. Egaa namni tokko jireenya biyya lafaa kanarraa osoo jiru qulqulluu jedhameetoo hin waamamu jechuudha. Maaliif namni sun fooniin jira waan ta'eedhaaf kufuu danda'a, yakka raawwachuu danda'a, balleessuu danda'a. Kanaafuu gaaf sana akkamitti qulqulluu ta'ee san raawwadhu jedhamee namoonni ittiin kufuu waan ta'eedhaaf qulqullummaan asoo lubbuudhaan jiru asoo hin taane erga lubbuu fi foonsaa gargar bahee kan kennamuufidha jechuudha. Kan kennamuufidha. Innis ulaagaalee mataasaa qaba jechuudha. Seenaasaa jalqabarraa. Turtiinsaa maal fakkaata? Eessa ture? Maalirra ture kan jedhamu kana qorannoo bal'aa gaggeeffameet sanaan booda egaa akka mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti seenaan isaa kun erga qoratame abboota qulqulluu sinodoositti erga dhiyaate sirriitti ilaalameeti tagadloon isaan raawwachaa turan amantii keessatti maal fakkaata kan jedhamu ka'umsa jalqabarraa sirriitti qorataniit ulaagaalee sana darbee booda qulqullummaan isaaniif kan kennamudha jechuudha malee akkasumaan lafaa ka'aniitoo qulqulluudha kan jedhamu miti jechuudha. Inni biraa asumaan gaafii tokko sin gaafadhee tanan ture. Fakkeenyaaf abbaan keenya eebbifamuu qulqulluu Abuune Maatiyaas Paatriyaarkii Itoophiyaa mana amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo yeroo isaan qulqulluu maaliif kan jedhu sinii kaaseen ture. Inni kun abboonni keenya abboonni liqaana paappaasii yookaan immoo hangafoonni paappaasii maqaa kanaan akka qulqulluu jedhamanii waamaman kan isaan taasisanidha jechuudha. Kanaafuu yoo waamamanis immoo rakkoon qabanii yookaan rakkoon qabu jedhanii abboonni keenya qulqulluun paappaasonni akka ittiin waamamu kan taasisanidha jechuudha. Egaa kanaadha waan hamma baranne yookaan immoo engaddas waan baranne keessatti gaafii yoo qabaattan gaafii gaafachuu dandeessu. Daqiiqaa 5 tokkoof jalas warri jirtan gastirra